kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qeddoo YouTube jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf abaay'atu isiniin jecha jechuudha. Har'aan nama addaa nama dinqii tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis Buniyyee jechuudha. Sini galtee dheena yaada jechuudha. Innis dhimma masaanuuti. Dhimmi masaanuu jabaatteetti. Dhugaan sinin jedhe dhimmi masaanuu jabaatteetti. Eessa jirtu shamarranii? Eessa jirtuun sinin jedhame amma dubbiin amma yeroo kana jechuudha. Masaanuun kan itti jabaachaa jirtu warra YouTube qaban irrattidha jechuudha. Malee warra lafaa warra miidiyaa hin qabne yoo wal fuudhanis jaalalaan tokkummaadhaan waliin jiraachaa jiru jechuudha. Sodaa tokko malee shakkii tokko malee buna waliin dhuganii waliin nyaatanii waliin uffatu. Kan warra YouTube hojjetanii garuu yoo barbaadan waltumuu yoo barbaadan warreebuu yoo barbaadan walifatu akka barbaadan wal gochaa jiru jechuudha. Tole. Gara Bunishaattan deebi'a. Bunishaanii erga mana ishii dhiistee baatee bubbulteetti jechuudha. Abbaa manaa ishii dhiistee edda baatee bubbulteetti. Amma garuu alatti waamuudhaanii haala jiru osoo wal gaggaafachaa dhuma jijjiiranidha. Amma abbaa manaa ishii woshmoma jettanii waan akkasiidha. Inni mucayyoo Faatiyaa jedhamtu qabatee akka deemaa jiru ni yaadattu. Yeroo darbesi ani goddanyaa koo yookiin immoo hiriyaa koo qabadhee gara ishiyyoon ani adeemu anaanis goddanyaa koosee arrabsitee nu gaggeessite jechuudhaan dubbatte jechuudha. Guyyaa har'aa garuu jette gaammannaa dhuftu gootetti abbaa ishee maal qabattee dhufte hordoftoota? Haduu beektu miti bellaasa jedhamu sana. Bellaasa jedhamu qabattee dhufte kuni nama qophaa'eef qaba. Hordoftoonni koo fi jaalatamtoonni koo inni sodaatina keessan miti sin hordoftoota kootiin hin jette. Ayye nu bilbila keessan nu kuttamoo si jarmar. Bilbila keessan nu kutta sin jedhame. Ati amma afaan duwwaa maataata amma qomiyaati. Dubartiin afaan duwwaa gatiin qabdu. Dubartiin onne yoo qabaatte ogeetti yoo taate qofadha. Anisa dhugaan siin jedha malee dubartiin afaaniin akka shuuffee yookiin immoo afuuffee godhattu hin taatu abaddan anasitti dhugaa rabbi. Jecha egaa billaa qabattee dhufte jechuudha. Billaa qabattee dhuftus mucayyoodha bilbiltee mucayyoon kaasuu yeroo diddutti carraan ilma namaa sadii jette. Carraan ilma namaa sadii erga jettee booddee yoon dogoggora dhiifama hordoftoota koo dhaggeeffachaadha jechuudha. Madaame kan isinitti dubbachaa jiru. Asuma irratti egaa bilbilteef yeroo lammataa jechuudha. Jalaa kaaste eeloo ati eenyu jette mucayyoo yoo jettu ashqabbata kee haaraan sitti ta'ee fakkeessitu jetteen. Buneedha jette. Eeyyee ana buneedha. Ati maal quuftee gaafa jettuuni maal barbaadde maal narraa feeta jennaani. Ati abbaa manaa koo jalaa eenyu ati akka daanteelii yookiin immoo saambilii harkatti baatanii jala sussuttu kun maalidha? Abbaa manaa koo irraa zoor jettamoo osoo hin jettu moo sii dhufu yoo jettuuni oduu maali odeessitaa? Ati ammayyuu hin sirranne of hin ilaaltu suuta jedhii haasa'ii waxamiini jetteen jechuudha intalli. Sana booddee ammayyuu ana arrabsaa jirtaa? Yeroo naaf kenninan dubbadhaan naasaa tokko laman jedhaa maalirraa fuutaa jala deemta jette jechuudha. Achii booddee intalli likki ishii itti himte jechuudha. Hin qammastaa qammasi hin liqimsitaa liqimsi jetteen jechuudha. Anarraa maal fuutaa? Woshee kee bira deemi.
ani yoo jaalatte yoo itti deebite yoo mana kee itti deebite waliin jiraatte ani dhimma hin qabu natti tola malee wanti anaanii na dhiphisu tokkollee hin jiru jette jechuudha mucayyoon jechuudha. Yabbunitti yabbunishaa yabbuchee yabbuchullee waan tokko si himana dhaggeessin jechuun jaaladha. As baatee viidiyoo qabattee ayyuu seedoo washee qeebashee jechuun dhiisiiti gara manaatti deebi'e gaa'illi tokkodha. Inni utaalinaa si maal taatanii utaaltu? Maal taatanii utaaltu? Ayi jireenya hin agarre mee rakkoon keessan isa kanadha. Jireenya hin agarre dhugaa rabbi jireenya waan hin agarreef maalummaa jireenya ximxim gootanii waan hin agarreef dhaxxanii tuma waanuma tokko waan waaqabu wayitti hirkattanii as baatanii wici jechuudha akka simbira alkanii. Ayi akkatti miti ትዳር እንደዚህ አይደለም። ትዳር ክብር ነው ይላሉ ሰዎቹ። ክብር ነው ትዳር። እንደ ዋዛ ካየሹ ትክክል አይደለሽም። የእውነት ነው የሚነግረሽ። አንቺም ተደባልቀሽ አይደለ እንደምታወሪ ቋንቋውንም ይደባልቃሉ። ስለዛ ነውና ቡሪሻ እኔ የሚነግረሽ ነገር ወደ ቤት ወደ ትዳርሽ አንድ ነገር ደግሞ ልጅ የለሽም ነው ልጅ አለሽ የለም እሱን ግን አላወኩም። ምንድናችሁ እናንተ አሁን እንደዚህ የምትሆኑ ልጅ ያላችሁ አይደላችሁም እኮ ሌጣችሁ ስለሆናችሁ ብንሳልም ምንም አይደለም ብላችሁ ነው እንደዚህ የምትሆኑ። ወይኔ ብላው ሲያስፈራ ሱራ ከነረት ብላ እንደመሶዳችሳ አዲች እንደመሶዳችሳ ማቃሳቴን ካርቶኒ ሰካ ጆሌን ጠበቱስ ኢንፋካታ ገሩ እንደመሶዳችሳስ ማሊቱ ገሌ ብላን ፈረንጂ ኩን ኢትዮጵያ ያ ረቢ እንሶብዳቴ ዱጋ እንሶብዳ ኦኔን ቀብዱ አበደን ኦኔን ቀብዱ ዱጋን ሲንጀድ እንዴ አቲ ካና ዱራ ጀቹዳ ቆያኒ ካን ሲንጀዱ አቲ ካና ዱራ ፋቲያም ጀዳን የዩቹዳ የሮ ወይ ጀቹዳ ማሊ ራፉታ አባ መና ኮ ጀለማ ደምታ እቴ ቪዲዮ መሹምቲ ኩኖ ጀቴቹዳ mucaan dhuma gubbaa irratti salphiste joon salphifte bunee dhuma kana jechuudha. Maal akka shingoote beektu eenyu barbaad dhuma gubbaa gara viidiyoo dhuma irratti eenyu barbaadde ennaan washii miti kanatti barbaadu namichi sun maqaan sana baay'isinaaf hin galu dhiifama. Achii booddee jechuudha obboleessa koo kabajamaa namicha sin jedha dhiifama. Sin jechuun jaalladha maalummaa keen beeku waan ta'eef jechuudha. Amma dhuma gubbaa irratti hordoftoota kooyi mucayyoon qubatti qabdeetu musa barbaadde miti abbaa manaa kee barbaadde miti ennaan eeyyuu yeroo isaan jedhanii hiriyaashis buneedhaanis jechuudha. Elakiinno achi ilaalaa jettee jechuudha qaba abbaan kennaa jettu baateen kaattu seetanii qabette irra baqqarraa asii olee irraa qabdee ennaa ishiin kaattu lamaan ta'aniitu duuba kaatu jechuudha. Akkatti miliqu abboo ammasin gowwoomteen jedhani dhuga yeroo darako akkatti sumayyaan sin gowwoomsitee siniitte maqaan balleessitan intalli immoo yumti keenya elakiinno achi laala abbaa manaan kee kiinnoo xiyyettanii qabirraan nettu kutte jechuudha. Akkasitti galta baqa akkasitti galta akkasitti malee hin ta'u. Inna billaan inni kun immoo sobaadhaan seen jira. Afaan tuttukin jedhinaati hojjadhaati hojiidhaan agarsiisaa isiniin jechuun jaaladha. Gaa'iladha yeroo tokkodha gaa'illi. Isa kana isa sana hin jedhina gadi jedha miila lamaan qaba jettanii miilaan irra jechuu yaalinaa abbaa manaa keessanirraa mataa qaba jettanii mataa irra deeminaa abbaa manaan kabaja sin rabbiin hin kabaju miti edda rabbiin
kabajanii abbaa manaa keessanis dirqama kabajuun shamarran. Abbaa manaa ko nan kabajaari nan kabaja malee eela unqulaaliit akka unqulaaliitti harkatti baadhan da'oomiyyuu gaafa ta'e indee akka inni hin cabnetti tokkicha cabeera taanaan cabeera. Waggaa meeqan jiraadhaanii 50 geeddara ani dargaggeessa haydoon naaf hin ta'u an akkanaan biyya arabaatti iyyuu umuriin koo yeroon koo saatiin koo simboon koo dhumaa jira. Abbaa manaa koo abshir siin dhufaan weeshu siin dhufa giddi. Nasa kana nakita YouTube subscribe like gochuudhaan maatiin haftaa.